بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المحمودة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. لقيفتوتا في هردوفتوتا أورومو مسلم ميديا سغنتان كينا كفتاوى أورومو مسلم ميديا قباتي سني دبراتوري تديب إجرام akkuma beekamu shayni keenya gartee shibama waadoo gartee tino sagantaa fataawaa gartee sanbattan lamaanii gartee eegallee jirra. Inshaallah shayni keenya gartee dhiyaatanii jiranii gara asumaan gara sagantaa keenya dabarraa sheekha keenya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. baga gara sagantaa keessanii deebitanii isiniin jenna. بارك الله فيكم. gaddaanii mukutee booda nagaan afiyaan baga gartee gara sagantaa fataawaa keenyaatti nu deebitanii isiniin jenna. الحمد لله ربنا ركوب سنة أمالي نوتين ديبسيني Amiin. أمالي جرى إسلام إبدوتنا رمضة الديم جرى جاني أمو ورك الناتش كيستي رمان وهادبرو نمهدو أتش كيساك أمنا قادتي يهوداتنا جرمتا ورما إسلام إبوسانا جمتي برتي هاشكو مجنة ربنا كأتراتو كيشا شيمو كيستي كاهن أكاومين كابشان سلا فيسين أكاسيتي باسوني دان ربنا وحباسو جنة بكيسان جرون دتي مسلم توتهم ده. بارك الله فيكم. ما شاء الله. garuma gaafii nu dhiyaatetti sin dabarsa usaza kenna. Gaafiin jalqaba waan jettu wanni rabbiif ergama isaatiin kabajan maali? بسم الله الرحمن الرحيم. غافين كوني غافي غرتي barbaachisaadha jechuudha. Ilmi namaa kun maal guddisuun qabne maaltu sibira kabajaa maaltu kabajaa hin ta'ini wahuma gartee mataa ofiitii wanni kun jabeessee jala deemuu qabu waan rabbi gartee jabeessee kabajee guddisee jala deemuu qabu waan laalamu qabu jechuudha. Namni gariin waan miiraasa yookaan dhaalmaya haadha abbaa irraa arge jechuudha. Waan haadha abbaan guddisan sanuma guddisaa deema. Waan sabni isaa naannoyni isaa ollaan isaa gandi isaa guddisu sanuma guddatti ilaalaadha deema jechuudha. Warroonni ammoo gartee rabbiin aqlii diiniidha isaanii kenne jechuudha. Ka beekumsa shari'aadha rabbiin isaanii kenne maaltu kabajamuu qaba maaltu kabajamuu hin qabne adda beekan. Waan jennu boleen keenya rabbiin gartee jaahilummaa tana rabbiin nurraa qabu wanni akka isii dhukkubaan jirtu wanni akka wallaalaa dhukkubaan man jirre dhukkuba gartee qaama si hukkuturra wallaalatu irra hamaa beekaa duuba dhukkubni yoo qaama si hukkute ciccittee booda akkam taatan moo duuta achi biran dabartu jechuudha. Ibaadaa keetii yoo jiraatte garuu yoo jaahilummaa qabaatte wallaala qabaatte dhukkubni wallaala yoo gartee osoma isa san ofirraa hin dhiqatin osoma isa yaalamin ka duutu taate azaba seentaa beek. Gaafa xiqqaan hin yaadadha muka tokko jira mukni kun karara dhaabbata muka kana dhadhaa itti dibaadhaat ni gabbaranii bar muka kanaan barakaa barbaadan muka kana namni mee akkamitti horii isaa xaaree dheechise mayra itti bitee yookaan tiisee akka hundattuu jalatti gartee fixeensa keeysa jala qarcabbaa'ee aanan irraa ilmee waatii isaa yookaan beeleysee gariin afaan qabee jechuudha. Yookaan ofii fuudhu gurra afaan qabatee ilmee dhadhaa aanan baasee raasee akkamitti fidee muka jiisanni. Mukni kun isa deeggatu muka rabbiin gartee ati muka tibi isaan hin jenne dhadhaa kana garatti nyaadhu isaan jee malee mukni kun na biqilcha dhadhaadhaan jee nama ranne. Muka rabbiitu bishaan roobaa fi bishaan saniin biqila. Jaahilummaan laal akkatti afaan nama qabdi jechuudha. Tayyib. Wallaalli kun maal kabajnaallee nu wallaalchise laal maal kabajna maal kabajuu qabna. Akkanumatti gartee namni gariin sirbituu tokko kanuma dubartii faarsu waan biraa gartee bu'aa biraan qabu jechuudha. Har'as borus iftaanis bara kanas bara kaanis inni wanni inni dubbatu jechuudha ta'a durra gartee iftuu ta shittura urgooytuu ta maalirra akkas taatu ta morma gaala dalagaan isaa tanuma faarsu warri gariin kanuma hidhateetti nama akkasii waan inni dubbateefi waan inni uffateefi bikka inni taa'eefi bikka inni deemeefi waan inni nyaate kan hawwan jechuu san ta'u hawwan jechuu. Har'a yoo galgala kana waan tokko inni uffatee borumtaa akkas ta'anii gayyaan yoo kubbaa ka taphatu ka kowaasii taphatu tokko uffata wahii tokko uffate jechuu
ebaluun kubbaa taphatu beekamaan waan akkasii uffateemi yoo inni dubbates waan akkasii dubbateemi yoo inni nyaates waan akkasii nyaateemi isatti hidhatu isa fakkaatu isa guddisu isa kabaju kanaan gadi yaate jechuudha halqeen waa kadaa tujjaara galtee duniyaa tokkos yoo argan waan inni dalaguudhaaf fakkaatuudhaaf jechuudha waan guddisan kana namni beekuu qaba waan nuti guddisnu subhaanahu wa ta'ala rabbii keenya guddaa guddisna وبعد ذلك نبي كينيا قدسنا عز وجل إيقا ربي كينيا قدسنا بودا نبي محمد كينيا قدسنا يجو عمر بن خطاب وانجي نبي كينيا عليه الصلاة والسلام وهندر يا نبي كي سجالة إلا من نفسي جين لبوتي يرملي وهندر سجالة جين بر وهندر يو إساتي نبسنا يروسا يا عمر هن أمن يجي الرسول عليه الصلاة والسلام عجب الجاب هن أمن جين maal haga taatutti jennaan hanga gartee warra keetiif horii keetiif lubbuu kee waa hundarra na jaalattutti hin amanne jennaan gaa sahaabawii rakkoo qabdi imaanni gartee isii biratti allahu akbar rabbiin laaffisee fi waan amanti je'an ittiin jabaatu jechuun bishaan dhuganirra itti laafaadha duuba wagguma sanitti lubbuu tiyyaa fi horii kiyyaaf ilmaan kiyyaaf waa hundarra si jaaladha yaa rasula jennaan الآن جاء النبي كنيا عليه الصلاة والسلام حركون أمنتجين أما أمنتجين أمنتجون أكنا وهندر ربي جالتشو وهندر رجرت نبي كنيا ربي كنيا جالا نبود نبي كنيا جالتشو لا قرو جاللتون جال لا أفانين جالت دابري ربي يكون نمت لين جالت دجتشو داتمو نبي كان قرتين جالت دا وي نبي كي كان أكت نمت تولا نبي كان قباتشون بريد أكسيمي jaalala jechuun waan afaan qofaan dubbataniimi ta hojiin ibsan jechuudha ta hojiin ibsan hojiin ibsutu barbaachisa qul in kuntum tuhibbuuna allaha fattabicuunii yuhbibkum allah akkana je rabbiin azza wajalla yoo ka rabbi jaalattan taatan na jala deemaa ji'ii yaa muhammad walitti hidhe dubbii jechuudha namni rabbi jaalatu isa akkamiin beekanii ittibaacu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nabi muhammadin jala deemu nabi muhammadin jala deemuun waan inni haraam godhe haraam jedhanii irra dhaabbatu waan inni waajiba jedhe waajiba jedhanii fudhatu nabi muhammad jala deemuun akka kana malee akkanumatti gartee harka tumanii sadaqaa goona jedhanii gartee mooyilida jedhanii dhiiraa dhalaa walitti yaa'ee gajafee shayxana gabbaree saniin gartee rasuula jaalna ka jedhan kun dogongora jaalala kana waan gartee jaalala keessa adurreeni ilma ofii nyaattee ijaa tokko jira haasa ummata keenyaa keessa jaalala kana jaalala faallaa nama jaalatu jira jaalala qaceelloo kan jaalanne jechuudha jaalaluma rasuulaa jaalatan kana jaalala faallaa warra jaalatutu jira ibaadaa jaalanna je'aniiti jaalala faallaa warra ibaadaa jaalatu jira namtichi tokko gaaf tokko gartee akkuma rabbiin jannata jaalatee akka rabbiin jannata naa kennu je'e hakiimu ta'umaa je'anii waan jedhe duuba bulchaa gandaati ummataan waan jedhe daawaatti godhe yaa jaran akka rabbiin gartee jannatul firdawsii naaf kennu jedhe khayri irratti isin kakaasa jedhe dubra gandaa akkuma jirtutti dardara gandaa kana jabaa walii jedha jedhe duuba haa walitti dabalamanii haa walitti gartee haga namu waan ittiin fuudhu argatuuf jecha sadaqaadha jedheeti ganda zinatti naqe yoo isaati jannata firdawsii barbaadachuuf yoo isaati gartee karuma ittiin bilkaa'u barbaaduudhaaf amboo karaa kasaaraa seene sababa wallaalcha qabaateef jechuudha rasuula jaalatuudhaaf waa jaalatuuf jaalala keessa gartee adurreen ilmoo nyaatte ka jennu sani ni jaalanna jedhanii bal khilaafa rasuula ka dalagan hedduu jira jechuudha ni jaalanna ibaadaa jaalanna jedhanii faallaa ibaadaa dalagu jara tokkotu gartee mee gartee lubbuu tana xiqqeeysinaa har'a jenneeti wal yaasnee saabikiyya ture namni sun darsummaa keessatti halkan wal fudhannee jeenuti nama lama halkan wal fudhannee wal guurannee achi fagaannee gandarraa waccuu baafannee lafa tana keessa diida kana raaree tana keessa gangalanne jedhe maaliif jennaani lubbuu tana xiqqeeysinaa lubbattiin tun gartee boontee jirti lubbuu xiqqeeysine jenneeti akka harreen gangalatutti waccuu ofirraa baafannee gangalanne jedhe osoo namni tokko arge jarri tun falfaltuu wahiiti yookaan gartee goojjame biyya teenya jedhan san fa'a isee silaa qawween dhawe ajjeese lubbuu isaanii kasaaran jechuudha osoo burcuqqoon takka ta cabxe osoo qoreen takka ta lafa jirtu isaan waraante of kasaarsan jechuudha karaa malee ibaadaa jaalachuu karaa malee gartee gabbartii
oofachu wallaala irraa kaka'e wahakaza rasuula jaalanna je'amee yeroo ammaa kana keessatti jechuudha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam maqaan isaa tuqame jechuudhaaf jecha rasuula jaalanna je'e asuma walitti qabdanii deebiftanii kun kabaja guyyaa dhaloota rasuulaa kabajuun kun shari'aa islaamaa keessatti akkamii yoo garti warra kabaju jira warri kabaju kun ammoo maddi isaanii ammoo maal eessarraa argatan طيب حديث ضعيف ويمو مال إيسار قتا وان تي رسول الله قالوا تكبجات كان وان أبي بكر عمر عائشة علي نعم تقول اندلقين كان وركون إيسا فودته دوان كان إنسان ثاني كان كبجو دنده اسمه والفكات قابين كنين نعم رسول جالن جانيتي رسول قدت نجراني كرام لين قدسو يجور أما تنا سبب قرتي رسول مكان ساتو كم بيجش بيوت أدادتي نموني مير أدادا كيست أرقمي دلنسو أداداتين وري خيري دلقس نجرا دلنسو سنين وري مأسيا دلقس نجرا دلنسو سنين فكين ياف رسول توكم يوجدين نما توكو كقرتي فكين ياف بدأ بيت كريستاني توكو قوبي جورا سبب سنيس مساجد قرتي كل يونو رغوبا namni sun khayri dalagadhetti maasiyaa dalaga jechuudha. Naam rasuulatu arrabsame jedhee akkaataa rasuulli kun kabaja inni itti qabu akka rabbiin itti kabaje akka rabbiin itti erge kana namni nama fahamsiisee kaafira tokko muslima godhuu danda'e khayri dalagate jechuudha. Wahakaza warroota rasuula arrabse sanis meeshaa itti gurguruu dhiisuudhaan biyya isaanii wixii maqabii irra kaa'uudhaan waan adda addaa uggura godhuudhaan warri dalagees rasuula kabaje maasha Allah. dogongori tokko ammallee isuma keessatti ni jira meeshaa biyya sanii ka suuqii kee keessa jiru gadi baaftee gubuun sun dogongora guddaa haara irraa fudhachuu dhabuudha malee kun israafa godhu kuni shari'aa gartee akka maletti faamu jechuudha shari'aa karaa malee hin faamu gama fuulduraatiin osoo hin ta'in gama duubaatiin karaa malee faamu jechuudha waan suuqii kee jiru duruu meeshaa biyya sanii bitattee ka qabdu yookaan ka mana kee jiru kan gabbaaftee gubuun kuni wallaalummaadha. dogongora akkasii seenuu hin qabu namni muslima maaliif jennaan israafa tokkon wala tusrifu qabeenya keeti akkamitti gubda waan silaa galii jaraa ta'u yoo taate ka jaraaf galchitu yoo taate jala hongeessuudhaaf gubi kun akkas duuba mawlida wanni jedhamu ta'ziimu rasuul isaan amma gartee wanni je'anii rasuula kana dalilli isaan qabatanii rasuula kabayna je'anii wanni je'an kun dalila baaxila dalila shayxanaati shayxanni waman jira tokko dalila si godha beeta tokkotu gaaf tokko jawwee walijiidha jedhee lolee bar dalilli jawwee walijiidha eessaa argatte jennaan wallahu ala kulli shay'in qadiirun jennee jedhuuba rabbi waa hundarra dandaadha jedhee jawwee walijiidha jedhe dalilli kee kama woo kaanuma jedhe tokkolleen gaaf tokko waan jedhe shirkii kan qarxaasa yookaan asma waan amma gartee kabiirri gandaa kabiir gandeen kabiir baxxeen dalagusani falfala dalagusan kakkatabee jechuun waan san dalila itti qabaa jedhe aboo dalila isaa fidde jedhee sheekichi gartee tawhidaa qabe dalila hin qabe jedhee qawmi ummata dura taa'utti jira guyyaa ta'aziyaati dalila fidadha jedhee maal fide hadiisa 40 tokko alhalaalu bayyinun wal haramu bayyinun jechaa fidate halaallileen ifa bayaadha haraamnileen ifa bayaadha jechuudha qotee bulaan ammoo sheeyni keenya suni dalila fidatee jedhan way beekaniire isaan hadiisan beekaniimi karaa tafsiirri garagalu beekanii fidadhe jedhee ofirraa dabre jechuudha akkasitti akkaaluuna lisuutu warra malaan nyaattu ajaa'ibaati bar malaan nyaattu wallahi rabbi isaan guddisinu isaan guddatanii beeta sabbatuma gartee beeraa hiikanii wanni isaan qabatan ayatuma qur'aana kana fakkee qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu yafrahu je'eeti gammadaa je'aniiti rabbiin rabbi yoom bid'an gammadaa jedhe rabbi yoom beeraa fi dhiira ajnabii walitti seenaa gammadaa jedhe rabbi yoom gartee malaan rasuulatu guyyaa akkanaa gartee dhalate ja'aati walgaha guyyaa san malaan dalluu nyaadhaa gammadaa yoom jedhe bara gartee warra malaan dalluu fixu jechuudha rabbi yoom gartee sabbata qullisaati beerri akka jirtun achitti gartee haa nu fayyisu haa gartee horru haa maal taanu haa dhallu haa deennu achitti waan qaban congifatan jechuudha namtichi kuni ka gartee waa itti fixan kun bar hin salaatu bar arshi salaannes hin ja'a waynuma kijibanii osoo lafa jiru osoo ijji xiqqaatiif guddaadhaa laaltee isa agartu arshirra salaannee dhufnaa jedhan arshirra salaannee dhufnee jedhan bal yoo du'ellee waan jedhaniin gaaf tokko namni tokko sayyida jedhanii biyya keenyatti anaa ijoolleedha sayyidni du'e jedhaniiti awwaalcha dhaqanii galan duuba yeroo galan waan nun jedhan sayyidni barni bararee jedhan waan nu fitan imaamu Usayminii waan jedhe rahimahullahu
warri rabbiin gartee qalbii isaanii jaamse jedhe akkuma nama ijji isaa ta zaahiraa ta irra jirtu jaamteeti jedhe namni zaahiraan ijji isaa ta irra jirtu tun jaamte ziqaya feete xiqqoo wal qabataa haala magartee namni keessa jiru osoo abbaan jiru obboleessi obboleetti ofii abbaa dhoysee yoo nikaa godhe nikeenni sun gaya moo hin gayu nikaa akkana warri jumhuuraa faasida baaxila jedhaniin imaamu ahmad abadan laa yasihu jedheen hin ta'u wanni akkasii jedhe nama ka gartee bonaa fi ganni ka isaa كالكني في قيا الولد مبخلة مجبنة محزنة نبي كني عليه الصلاة والسلام المونت مبخلة نما دوين أوم تتجد واميك كصدقة كسوبة سنيف دوين أومي الموتية قد فتجة واميك قرتي بكسل دير تلاقي التهندا لولا هندا كسوداتي الراف جولتي يرى نفود أم بيخا جي مبخلة مجبنة محزنة يا دنا ما بوست الموت أنا مالين قدسة فول دور إساو أكم تألات الما أكم نابا وربينا باني وان شايف أتي malaanyaa ta'e jechu obboleetti ababbalee isii gaa shahawat deemaani jaalalat deemaani mucaan mataa zeeta dibeeti fuuldura utaala yoo kijibaati kumtaala 10 takka itti kijiba waan hin qabne hin qaba je'aani waan hin taane waa meeqa itti gadhiisa kanaan duran dabartu jechu wanni tokkolleen abbaan tokkolleen abbaa duran dabru jenna akkan Allahu fiikum ma sha Allah gaafin alfafaadha gosa hedduu jira dhiiga san keessaa kamtu najisa kamtu tahaaraa fakkeenyaaf dhiigni loonii yoo nama tuqe gorra'anii jechuu yoo nama tuqe najisa moo boyaa inni tuqe bakka inni tuqe san irraa dhiqamoo akkasuma ittiin salaatu danda'anii akka jedhu gaafin tamam isaa dhiiga haydi dhiiga xurii laguudhaa ka dubartootatti argamu akkasuma dhiiga dayinsaa dhiigni kun najisa jechuudha inni kun najisa kanatti aansee dhiigni najisaa bineensotii irraa akkasumatti gartee wahowwan nyaatamtuu irraa re'ee takka ta duutee harkisarra karkaroo isaa wanni isaa hundi najisa jedhan harama jedhan jechuu tayyib dhiigni gartee adurreedhaa hoo yookaan bineensotii adda nurraa haa kaasu hinjiree guddoof jecha hinjiree xiqqoo tana rabbi nurra kaa'ee akkas fakkaatti maaliif jennaan silaafuu rabbiin ummata tokko osoo isaa waa hin balleeysin hin azaabu kuni sunnatullaahi fil qawn azaabni guddaan mootolee jajallattu irraa nutti dhufe jechuudha mootoleen gartee hogguu qaceeltee biyyi ni qaceelti fala shakka gaafsan mootoleen hogguu qaceeltee biyyi ni qaceelte jechuudha nikeenni hidhame booda yoo walit dhufan maarii gaafsa irra walii galan san eega walit dhufan yoo isiin jaalatte isa yoo namaan je'an egaa jaarsoo lama taaree tokkuma rabbiin tokkuma godhe bar jaartii fa'a lamaa fi sadii fa'a namaa godhe malee jaarsi tokkuma rabbiin hikma akkana godheef qaba hin balleessine rabbiin yeroo akkana godhu kan namni gariin gartee baditti fudhata osoo nuufillee akka dhiiraa fi heddummeessa kana osoo nuufillee heddummeesse maal qaba rabbiin bika tanatti nu miidhe ka jedhe rabbi wallole beeka duuba rabbi subhaanahu wa ta'ala waan namaa toluu dalage malee waan ilma namaa miidhu hin dalayne inna allaha laa yazlimu annaasa shay'a hikma ogummaa jabaat fi rabbiin dalage jechuu tayyib murtii rabbi akkasitti fudhatan duuba yoo warri namaaf tolee namee mahrii kennaniif san hagana nyaadhu ega kennaniif booda jechuu yookaan hundumaa hoodhoo ka jedhan taatellee suni rakkoo hin qabu akkana jedhe rabbiin yoo ammoo gartee isiin kan feene taate haqa isiidhaa irraa hir'isuun hin ta'u waan gartee sharxii godhanii mahrii irratti godhatanii walitti heeruman san gadi hir'isuun hin ta'u jenna ammoo rakkoon qabu akkasuma bifa biratti jirjiiruu duraan ziqaa jaanii achi booda yoo gartee warqii jettee achi booda qarshii yoo jirjiirtuuf taate garbuu jettee yoo achi booda gartee qamadii ka jirjiirtuuf taate sun rakkoo hin qabu jenna duuba. Gaafin dhumarratti wanni dalagaa namaa namarraa gartee akka rabbiin qeebalu taasisu inni jalqabaa maali? Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim wallahi ra'asul amri wanni kuni jalqabatti haa gaafatamu malee inni duuba khaatima rabbi waa tolchu jenna khayru al-umuuri bil khawaatiim duuba dhuma rabbi waa tolchu dhumarra dhuftus dhuma rabbi waa tolchu jenna wanni gartee cibaadaan sharxii lamaan namarraa qeebalamte jedhan
شرطي لمن المحبة والاتباع المحبة والاتباع wanni gartee soomaa salaata amata meeqa sooman ka amata meeqa salaatan zakaa amata meeqa baafatan hajjii amata meeqa hajjantan khayrii afaanin amata meeqa dubbatan kana rabbittu na milkeessu isini amma teessanii dhageeffattaniif nutu isini iyyo kana jechuu dalagaa tana wanni namarraa ittiin rabbiin qeebalu waa lama qofa waa lameessanirraa al-ikhlaasu wal muhabba rabbiif jecha dhuftanii as taa'u rabbiif jecha nutillee isinitti lallabu rabbiif jecha ibaadaa dabarsinisan warra dabarsirraa ta'u ta fuuldura dabarsin jecha kana argiif na dhagayin keessan jirre ka fakkeenya fakkaatuun keessan jirre ka dantaa diinagdee barbaaduun keessan jirre ka dantaa sadarkaa barbaaduun keessan jirre jechuu al-ikhlaas hogguu jedhan akkana rabbi nu haa qunnamu ka itti aansu ammoo al-ittibaa jechuun akka rasuulli dalage dalagu salluu kamaa ra'aytumuun usallii san dubbiin akka rasuulli salaate yoo salaatan malee rabbi namarraan rasuulli ibaadaa nutti hin dhufe sooman akka inni nutti hin dhufe san irraa yoomaysine soomana biraa soomannaan hin qeebalamtu ittibaa sunnaa rasuulaa rasuulli maal je akkamit je maal dalage akkamit dalage yoo san hubannee jala deemne qofa ibaadaa nurraa qeebalamti yoo ammoo gartee mazhaba adda addaa jala kunne shaafi'iyyaa hanafiyyaa hanaabiliyyaa firaquma adda addaa yookaan mazhaba adda addaa osoo hadiisni nu dhoowwu mazhabni shaafi'iyyaa akkana jedha je'anii yoo ka karaa san jala kabiir ganda keenya akkana muree murteesse je'anii osoo hadiisni rasuulaa waan san dhoorgu yoo kafaalleessan taate sun ittibaa'a rabbiiti miti ittibaa'a sheekha isaati yookaan mazhaba isaati yookaan karaa isaati jedhama san jala deemuu je'ama kanaaf rabbiin gartee warra sunnaa rasuulaa jala deemu naa taasisu shaafi'iyyaan fa imaamu shaafi'iin fa abuu haniifaan fa maal jedhanii dhaammatan nuti har'a dubbii takka ni dubbannaa wanarji'u canhu gadan bor ammoo irraa deebina je'a waan san maaliif daliila yoo agarre jechuu jecha hadiisaa yoo kallafe fadribuhu biljidaari san jidaalaan dhawa ofirraa dhiisaa jedhan duuba ka rabbii san fudhadha ka hadiisaa san fudhadha teenya dubbii gartee dhaabaan dhawa dhiisaa ofirraa jechuu ulmaa'ii haqaati ummanni sun ulmaa'iin haqa akkana ta'uu qabdi yoomillee akkanatu barbaachisa cuufaa nama muslimaatirraayyuu akkanatu barbaachisa haqa jala deemu haqa jala oolu haqa jala buluu haqa hordofuu haqa irratti jireenya isaa du'a isaa godhuu jechuudha duuba ما شاء الله باركم الله فيكم أستاذ كينا ساعة صلاة ديوان نقي جروف إن شاء الله قافي كينا كنا راسمت دابنا برو إن شاء الله قافي براتنا قولت ديبنو تنقانو تراجعنا ما شاء الله باركم الله جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم نقفتوتا في هردفتوتا روما مسلم بيديا سغانتا كينا كفتاوا قيار راسمت دابنا جرا صلاة تقرتي مغربات نقرا نقي إن شاء الله قافي براتين برو ديبنا أقصدتو قرتي نقانو ترا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساعة أما إن شاء الله كنا توقف لك الرأس سغانتا فتاوا روما مسلم بيديا راسني دبرو رياضة هردفات الجنة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته